Hayya nageenyi waaqayyo isiniif baay'atu akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti shonkora nyaachaa isinitti taasisa barbaade badees isinirraayyuu baga nagaa na eegdan isiniin jechuun barbaada yeroo darbe viidiyoo baay'een hojjedhe isinii jedhatoon jedhuun haalli ta'uudde haalli jijjiirama karaa namaatiin waan tokko isiniif ibsu barbaadeen dhufe yeroo baay'ee illee nan dudubbadha isa dhumaa fi isa dhumaa hubannoo guddaas akka godhattan yaadetanii jireenya keessan keessa gara laafummaan keessan maal akkasiin godhu wanta tokko isinii ibsuu barbaade yeroo darbe wanta baay'ee isiniin tuqeera birriin koo akka namarra jijjiru namni akka nalaa nyaate nama horma baay'ee fagoo yookiin fagoo dheettanii himattanii miti yookiin fira keessaa yookiin haadhoo keessayyuu ata'u akkan galeen wantoota na daangessutu jijjira ture nan gaafadha yoon jedhe waan na daangessu jira yeroon gaafadhe kana jedhu yeroon gaafadhe sana jedhu waggaa lama lakkoofsise jechuudha yeroo darbe surmaa oluma fuudhaniit dhimma surmaa birriitii miti dhimmuun biraa keessa surmaayyuu akkan kennamne natti man jechuudha I think nama sanarra yeroo baay'ee sitti dubbadhe yoo xiqqate 70 ol yoo guddate 90 yoo xiqqate immoo 70 ol jedheen isinitti himaa ture isinitti hime qarshii koo ormaa miti firri baay'een akkana nyaatee duubatti na deddeebise yeroo baay'ee isinittan hima innaa yeroo darbe surmaa birri attaa birri maalirraa qabda jedhan dhugaa waaqayyo isin jedha barumsa finni isinitti mahan yeroo hundumaa jechuudha ani keessan darbaa seenan tarii jijjiiramuu danda'a boru jarri kun lammata deeqanii harka koo laallachuu barbaadu yookiin hammaayyuu harka koo warra kajeelan ta'uu danda'u akka sanattuu natti fayyadamanii jechuudha kanaaf akkasumattuu immoo anallee miti ani hin jenne ani karaa ta'een nan deema jedhe jennaan namni karaa namaatiin isinii haadhumu nuun jedhe shonkora nyaattadha karaa namaa isinii qabne jedhanii natti manii ani illee qabaa namnas hin jenne akkanumatti dhugaa koo hin beeku waan ta'eef qoymee namaan haa dubbatamu sana booda gara biraatti deemuu illee dandeessaa naan jedhame ishi jedheetan callisee qabatanii guyyaa qabatan sana mana dhiistee baate jedhanii maaliif maal lagootiidha bakka umaan fiddu atis fakkeenya umaan fiddu nama maa gochuu hin danda'u tokkoffaa maaltu na daangesse waan kana ammas nan danda'a yoon deeme garuu wanti na daangesse arrisiitii baay'ee ol kaan deeme yeroon namaaf sirku yeroon akkaawuntii namaarratti sirku ol kaan ture maaliif dallaala tokkichatu naa ergaa ture ji'a 8 wayii si'a 2 kan naa ergame dursaatiif malee dallaala tokkotu naa ergaa ture jechuudha so risiitii sana waanan qabuu fi rakkoon qabu ture an akka tasaa yeroon galu keessi koo qulqulluu natsaa akkas ta'es umaa wanti nani beeku hin jiru waan ta'eef bilbila 7 qabadhee galihanii bilbila 7 qabadhee har'a tokkicha narkatti hafee malee wanti narkatti hafee hin jiru bilbiloota kana galchee akkan fuudhee galeeni ijoolleen jiru waan ta'eef gaafa tokko yeroon kaargoo fidee akkanuma mi'a gadi dhiiku natti shaam'isanii na rakkisanii ijoolleen kana nun kennitu isin jedhu kaargoo nan ergee ofiifis baadhee waan hangaleef keessaa gugurdoon ijoolleen dhiiraa jiru beekuu dandeessu ijoolleen firaa yookiin obboloota qabaattan yookiin ilmaan obboloota keessanii bilbila kanan fudha dheessanii luqifnaaniin isa tokkoon utumaan harkaan kuni kan adda babbaafachaa jiru rakkoon qabu siisa kanan kennaan jedheen bilbila sana immoo isattan fayyadamaa ture waggaa tokko wayii sana dura bilbila biraan qabaa iskiriiniin dhangalaananiin bilbila biraa isa bitee isa binnaan waggaa tokkotti fayyadamee risiitoota jiran akkana miimooriidhaan dabarfadhee wanti jiru hundi isaan jira bilbiluma nama fayyadamu kana immoo aaddisiidha garuu fayyadamuu jalqabeen ture isaan kan garuu akkuma jiranitti aaddisiidha jechuudha kanaaf bilbila sana ani jecha kanan dubbadhe bicha lakkaa mucaan fuudhetii kiisii keessa godhatee
ganama geessee formaat godhe bilbila koo. Wanti ani fayyadamne hin jiruuf Feesbuukii, hatta Yuutuubii, hatta galariif suuraan jiru hundi miisenjarii, telegiraamii bilbilli namaa qabadhe Yuutuubii hojjechuu jalqabe isaaniin hojjechaa ture kan isin garraa. No? Formaat godhee dhufeen miimoorii hodhu bakka irraa sii qulqulleessan barbaaddu miti isaan. Maalum gootee formaat godhee naan jedhe. Kompiitara keessa geessee xaragee bilbila sana. Jechaan kanan sii kenna sii rakkoon qabu yeroo sanatti jedhaaf fuudhee daqiiqadhuma sanatti mucaan jechuudha. So amma risiitii namaafin kan erge kanaan nama gaafadhu jedhu qabu. Garuu amma gaaf sanatti irratti isa duraa waanan beekuuf risiitii qabachaan ture. So amma immoo abbaa fedhee haa ta'u, firaa ta'u, ormaa ta'u, obboleettii haa ta'u, obboleessaa haa ta'u, nan kassasa'uun jedhe kassasuu nan danda'a. Poolisiin qabsiisuu nan danda'a. Waan hunduma keessaa nan seenaa jechuudha. Kan dhaqamu poolisiin hoo qabe akkaawuntii kanarra birriin galaa ture. Yeroo sana immoo birrii kooti nan jedha miti reen. Ishiidhaan immoo risiitii fidi. Wacii kanan baaseef jechuu dandeessi ishiin. Baaseef yoo jette wantoota itti baafte risiitii fidi hin jedhuun. Wanti ishiin baafte immoo risiitiin tokko ishee harka jiru hin jiru. Bakka. Maaliif fuudhii kanaan godhi kan hin jedhe irraan kanaaf ofiif baafatte waan ta'eef. Risiitiin kun ishiidhaaf hin dabarse maqaa ishii irratti jedhu tokko waan hin jirreef hin qabamtiin tan karaa taati. Nan beeka. Garuu ani ammeenya amma kanaa keessa gonkumaa hin seenne duraan. Ani dhuguma naa kenniti jechaan ture waggaa amma kanaa lakkaa'ee jechuudha. So waaqni jennaani sadarkaa kanarra qaqqabee jiruma jechuudha. Maal jechuun barbaade sadhuma ijoolleen biyya hambaa jirtan adaraa keessan sirriitti of eeggattan anaaf baay'ee na gammachiisa namni tokko keessaa yoo gaarummaatti ba'e. Birri ergitan yoo jiraate birri namatti ergitan risiitii keessan jabeessaa qabadha. Yoo garaa isinitti jabaatan yoo gara hammeenyatti deemame hin kassaftuu irraa fudhachuu dandeessu. Isarraan kan hafe yeroo baay'ee waanan dubbadhuu fi qabeenya keessan to'achaa deema. Akkaataa itti to'attan gisee baay'ee isinitti meera. Balaarra buutu jechuudha. Yikabdaal ግን ani dhiisuu nan danda'a. Jarri sun ruubinan itti jiraadhuti jiraachaan jiran bargixu. Manaan sirreeffatan manichatu dhaabata malee isaan jireenya isaanii fuula namman Itoophiyaa keessa galeetti hin gubadhe amma manarraa bareedu kana ruubii irraan bareedu. Dafqa koo ta'anii nyaatanii jechuudha. Har'a na kaadaniitu jechuudha. Kiristoos immoo waan hojjetu baay'ee isaa waan argaa jiruufan surumaayyuutti dhiisa jechuudha. Sinfalaxu bar Kiristoos utumati jirtus agarsiisa waan tokko godhe jechuudha. Maaltu na dinqeen gara keessan fidee nama argadhee dhabe garuu ani akkaataan itti deemu viidiyoo isinii gochaa deeman jechaan tureeyyuu inteenye manaa baate jedhanii natti bilbilanii kaleessumtiisaa jechuun boroo dubbiin kan ta'u har'aasaa yeroo dhaqanii hubatan iddoo kanan deeme jedhaanii jettee namaan dhokatti baate jedhanii addasiin deebine. Yaa'u teessee dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif namoonni yeroo nan ergu beekan jiru waan ta'eef ergasii fuuldura teessee akka irraa qabu waan akka dubbatte waan beektuuf yoo teessee akka itti murteeffamu numa beektiin bara. Garuu si qorti gidduu wanti namni. Si qorti jireenya kee silaa tarkaanfii tokko tarkaanfattu duubatti si deebisa namni. Kanaaf yeroo baay'ee nanaasaa namni kan kolfu kan taphatu nu hojjedhu nan jedha. Ani gin yaadaan irra ga'e. Ana bichaa miti baay'ee rameegaa garuu an adda baaseen dubbadhee akkaataa itti narra ga'een ifa baasee dubbadhe malee akkaataa itti dubbatan kan wallaalan baay'eetu jiru. So waggaan lama kan hin obseefis cakkanee dhaqee yeroo masanannaa ishiin ijattuu jaba baasee jaarsatti baasee yookiin kassasuu hin dadhabne ture. Kanas hin jedhanii naqurur jedhanii dubbatan garaa laaftaa. Innaa sana jedhan garaa laaftaa otoo jettuu ji'oonni waggaan lakkaa jechuudha. Waggaa lama lakkaa hiraaratuun as taa'ee gaafachuun dhiifne dhugaa waaqa gara 5-6 gaafadhee qaaman dhaqee siraatan teessisee haasofsiisee. Innaa hundaafuu dhumni garuu akkana ta'e jechuudha. Waan tokko nasumaan dhumarra isinii ibsuu barbaada. Firaa haadhoo erigi yookiin immoo
warra jettan an dhugaan isinitti immoo kana baase fira keessa jira. Isinittan himaana hormi waan simaniin irraa nyaaten qabu. Hormuma natsaasaa ta'u hiriqillee akka dhiira jaalatteeti kan jedhan na biraan jiru waan takkana. Ana kan taraanatti darbe fira isiniin jedheera. Garuu jireenya ammatti jiraattan yoo balbala saaqattanitti seentan jiraate. Yoo siraata wanti fuutanii nyaattan mana keessan keessa ho'an jiraate akka qanna'an har'allee isinittan hima. Akka haaran gurra irratti maallaan jettee bilbilaan haasofsiifnan ofii suuqatte bareeffatte ho'ifatte naan jette. Isaan itti birrii sanaan itti ijaarame birrii kollee hammallee nyaatte itti hin galleef jechuudha. Ammallee gubattee jirti lakkaasa gadi suuqadha. Akka namaatti an ofii danda'ee gadi suuqanne Kiristoos mannaa gannaa suuqe malee jechuudha. Waan baay'ee ilaalaa deema yeroo baay'ee sitti himaa isin gorsaa jechuudha. Innaa waan irra ga'e ammas isinittan himaa waan kanaa jechuudha. Isinifan adda baasa. Bargit mee namni baay'ee waan beekuuf mee namnumtuu sii dubbate amma maal akka godhu dhugaan kees immoo ammam akka dhokatuu fi akka dubbatu Itoophiyaa keessatti tolli kees maal akka ta'e anarraa bartuu anatu isin ibsa jechuudha sagan. Anar otoon 1790 sana Afrikaa qabaadhe firiijii tokko TV abbaan 42 biifee hija waan naashinaa bitamee kana sadan birriin kun. Itoophiyaa keessatti immoo namni marfee sii bitu hin jiru. Isa nyaatu walitti kennuus didee namni Itoophiyaa keessatti. Ani garuu isan dhiisee ta'a jechuudha. Obsuun gaariidha jedhama garuu nan ilaala amma dhumaattanis jechuudha. Annaa akkasii kanas maasheer isinii gochuu dhufee barbaade. Mee isin immoo yaada qabdan maal godhe jechuu barbaaddu. Naaf ibsaame naa barreessa jechuun akkanaan itti deemi dhiisillee yookiin immoo macaafa qulqulluu qabachiisi dhiisi ati zim jedhi ta'a. Sagalee waaqayyoo warreettan waan inni hojjetu yookiin immoo karaa danda'ameen itti deemu hiriyattan. Bichaa yaada barreessaa. Isinumarraan arganuyyuu yaada isaa jechuudha. Ilaalchuma akkamii akka qabdan immoo isinirraan argaa jechuudha. Maaliif nama kana nama toltee harka kana narraa qabda siin jenne surma birrii maalirraa qabda siin jedhee taatee fi itti ijaartee yookiin immoo ittiin birrii keessanaaf fayyadamanii haadhame maalsi kana nama siilaat otoo maaliin deebisuu qabda. Xiqqeetti deemuu qabdamoo kasisuu qabdamoo loluunii qabda abaaruu qabdamoo waaqumaatti kennitee zim jechuu qabdamoo bichaa injiramatti akka nama foonitti. Maaltu barbaachisa? Annan beeka bargixu waan murteesse yaada barreessaa. Kun immoo akkasin eeggatu tokkoon keessan nama biyya arabaa hojii jiraatan tokko keessan isin qaqqabu taa'an ilaala. Tokko keessan bargit miidiyaa irraa baay'ee ilaalaa jirtu baay'eenis mul'achaa jira. Kana ri'amee fayyaa ta'uu qabu maraatuudhaan irratti maraatte jedhaniinis jira. Innaa hundaafuu video kana ilaala yaada barreessaa share godha.